bagana arrabse ijoollee koominti kana dhukkeerraa kaasa. Ijoollee na arrabsite nan arrabsa maaliifan callisee ilaalaa. Akkamittiin bar sareenaan jette bar lubbu sareenaan jettee ani Yooyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii fayyaa qabdanii ani nagaan qaba qillata rabbii isinis akka nagaa qabdan abdiin qaba rabbiin biraay bakka jirtanitti hunda keessanii fuun nageenya rabbii isiniif haa baay'atuun isiniin jala egaan kabajamtoota hordoftoota koo egaa sammuuna kana wanta baay'ee egaa sooshaal miidiyaa kanarraa deemu arkineetii jirra jechuudha akkasuma anis immoo jara kana waanan itti dhiyaadhu fi keessattuu isee tokko haadha koftuu bishee jettu kana baay'ee walitti dhiyeenya qabna. Achiin gara keessatiin naqee tananii maaliif wanni akkana ta'a nama hojjetanii raawwattanii wanti isin sooshaal miidiyaa kanarratti baastanii wal arrabsitaniif maalidha maal sila ta'eef jedhee raawwadhe itti dubbadheen jechuudha. Jennaan kaashiinis waa baay'ee deemni isheen naa deebiste waan ulfaatadha jechuudha. Maaliifini sooshaal miidiyaa kanarratti yaa jamaat keer isuma dhugaa waaqa dubbanna yoo taate namni kamiyyuu jechuudha jarri kun akkuma kanaan dura isiniin jedhee biizinasii mataa isaanii hojjechuu danda'u jechuudha. Wanti kun dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a nuti wanta irraa beeknu tokko illee hin jiru jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti isaan argine tokko isaanii namni tun lafarratti isaan beeknu tokko hin jiru sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha kan nuti barree. So haa ta'u malee immoo nama tokkoof jennee raawwanne nama tokkoon immoo wal loluu hin qabnu jechuudha. Namni kamiyyuu wal qixa waan ta'eef namaaf jennee raawwanne bakka nama tokko buune nama tokkoon jecha hamaa waan silaa nama sanarraa hin fakkaanne waan silaa nama sanaan jedhamuu hin qabne waan silaa namni sun keessa hin jirre tokko yoo jenne yookiin immoo bakka nama tokko buune yoo dubbanne gaafa tokko rakkina nuti ta'a jechuudha. So sababa kanarraan kan ka'een anis gara keessatti naqee raawwadhee egaa lakkoofsa haadha kakuu hin qabu sooshaal miidiyaa kanarratti wal beekna malee akkasuma immoo yookiin ani isii beekee isiin na wallaaluu dandeessi jechuudha. Tarii immoo ishiinis na beekuu dandeessi gara sooshaal miidiyaatirraan ta'ee malee haadha kakuu faana waliin beeknu jechuudha. Keessan akkasitti walitti dhufnee waliin haasofnu akkanallee walitti dhiyeenyallee hin qabnu jechuudha. So waan kanarraan ka'eef jedheen haadha kooftuu bidhaan immoo yookiin immoo sabboontuu wallagga lixaatiin walitti dhiyeenya qabnu jechuudha baay'eedha. Yeroon itti gara biyya ormaarra tures ammas ta'e immoo egaa walitti dhiyeenyi keenya akkuma duri jirutti jira jechuudha. Haa ta'u malee lakkoofsa ishii waan an qabuuf gara keessatti naqee raawwadhee maaliif akkasitti walitti dubbattanii moo qalladaa jirtu moo akkamii jedhee raawwadhee gaafadheen jechuudha. Gaafa nani gaafadhuuni dubbicha akkuma dubbiidhuma dhugaadhuma waliin mormaa jiranidha. Akkuma sooshaal miidiyaa irratti arginetti akkuma dhugaa ta'een deebii naaf deebiste jechuudha. So egaa sagalee qabiifitiniin sagalee naaf deebistee jirti jechuudha. Akkasuma immoo namoota baay'ee yemmuu ishiin koomintii jalatti illee deebii kana ulfaataa kana namaaf deebistu niin argaa. Yeroo baay'ee maaliif wanna akkanaa gootaa maalii jedhee raawwadhee niin gaafadhaan jechuudha. Maaliif hin barbaachisu sooshaal miidiyaa kanarratti nama kamiiniyyuu jaalala waliif qabaattee jiraachuu qabda malee nama faana wal dhabdee kanaanis sanaanis wal dhabdee jiraachuu yookiin immoo nama hunda faana walitti bu'uun hin barbaachisu jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. So sababa kana ta'eefuu yeroo baay'ee niin ilaalan niin argaanii maaliif akkas ta'aa maa niin jedhaan jechuudha. Amma humna koodii tokko isallee jennaaniin ijoolleen wanta baay'ee naan jedhanii dhufanii raawwatanii sababa kanaaf inni ijoolleetti irree dubbadhee jettee sagalee naa qabdeetii jirti. Tarii akka carraa ta'e sagalee kana yoo argite loluu dandeessi garuu maalifiin gaafadheetiin hin jira jechuudha waan kana. Maalifiin namni hiriyyaan qabanii kan jedhanis ni jira. Maaliif akkana godhatu kan jedhanis namoonni baay'een ni jiru jechuudha. So sababa kana ta'eefin anis gaafa wanti kun waan natti dhaga'ameefin dhaqee raawwadhee gaafadheeni jechuudha. Maaliif akkana ta'a jedheeni jennaan kaashiinis deebii naaf deebistee jirti. Mee dura sagalee koo isinitti dhageessisu moo kan isinitti dhageessisu kan koo waan an gaafadheen hundasaa egaa isinitti himeetiin hin jira waan ta'eef waan barbaachisu natti fakkaatu kan ishii qofa isinitti dhageessisa jechuudha. Sagalee ishiin deebii naaf deebistee isinitti dhageessisa jechuudha. Kanaafiyyuu turtiin keessan anuma waliin haa ta'uun isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo. Wantichi isaa waan baay'ee takka nama garaa nama nyaatudha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko garaa nama nyaata jechuudha. So kanaafiyyuu
mee nani sagalee isinitti dhageessisa jechuudha. Tortiin keessan anuma waliin haa ta'u. Sagalee ishii waliin haa ta'u jechuudha. Sagalee ishii waliin dhaggeeffannaa. Obsaan dhaggeeffadhaadha. Naannoo daqiiqaa 4 wayii naa waraabdee ani immoo daqiiqaa 5 waan akkasiin waraabeef jechuudha. Daqiiqaa 6 ga'ee jira jechuudha. Sagaleen ani waraabeefi egaa sagaleen isitti dubbadhe isinitti anuu kun dubbadheetiin hin jira waan ta'eef kan koo isinitti dhageessisuun waan amma na barbaachisu natti fakkaatu sagalee isii qofa dhaggeeffannee ilaallamee jechuudha. Atillee gara ayyuu dubbachaa jirtaa jechuudha. Gara ayyuutii fi gara fayyoo. Fayyoo waggaa meeqa dura beektaa? Kanaaf jechuudha. Fayyoon sagalee qabeefiin ture utuun gara miidiyaa kanarratti hin fidini. Sagalee namaan dhaggeeffattu fayyoon ati hin beektu malee jechuudha. Fayyoo hojii walitti siqeenya qabdaa keessaa walitti haasoftaa jette malee fayyoon sagalee namaaf hin deebistu lakkoofsa seenaan qabaa hin beektaa. Lakkoofsa jaarsa seellee nan qaba hin beektaa garuu jechuudha jaarsuma seeyyuu wayya dhugaa abbaa makakuyyuu wayya abbaan kakuu nagaa gaafadhe nagaa naa deebisa garuu fayyooni ammatuuti dhagaatti buuftee nagaa sin gaafattu hin koorti hin boontii jechuu kan immoo viidiyoo irratti dalagee lubbati viidiyoocha laalteetta miti reema viidiyoocha laalteetta miti ati baraan viidiyoo dalagee jennaanani sumayyaa faarsi beektaani gaasu faarsuu yoo soon taanidha namni attamitti faarsamaa miti. Sumayyaan nama laqabdii, sumayyaan garraamiidha, sumayyaan miskiinaa kan itti taphatee sa'idoodha malee isatu badii qaba. Maqaayyuu yoonnoofni kan irratti fuudhee isee olii gattan karaachachiisee haadha ilmaanii olii gajjoorsee sa'idoodha isatu badii qaba ammoo achi deebi'ee dhufee bo'aayii. Warroonni immoo ayyuudha jettanii na arrabsitanii. Ani ayyuu faarsuu hin danda'u. Ayyuun gaarummaa maalii hojjettee tan faarsaa hin jedhe maan viidiyoo jira lubbuu ragaadhaaf dhugaa rabbii viidiyoon sun hin jira baraan sobatti hin dabalu. Anis akkasiin sobu dhugaa rabbii yoon sobiyyuu xiqqoo mata duree irratti soba malee akkan hin sobne immoo beektaa mitiire haqi viidiyoo dhaggeeffadha akkas jedheen dalage. Giiftii kosheen gusaa maal gootii fiigaa dhufteetu sa'aatii 4 teesseetu viidiyoon irratti daladde akkatti ayyuu keengi. Ayyuun akkasii ayyuu faarsuu qabna yeroo kana ayyuu kabajuu qabna itti dhufte viidiyoon irratti daladde maaliif viidiyoo dhufteen irratti daladdee jedheen deebise kaleessa immoo isa maal jetti gita kee barbaaddadhu ati sabiskiraayibii guddaan sirra qabaa gita kee laalladhuuti haasa'itti maanni sabiskiraayibiin maal sabiskiraayibii 25 yuutuuba lamaan qaban anootu walitti ergee sabiskiraayibiin koo meeqa miliyooniin 25 sabboontuun 25 guutuuf amma 100 wayii tafe onniyyuu 40 walitti haadha koo 10 isa tokko maanuu 70 qaba sabiskiraayibiif jennaan walitti da'ee dhugaa maa sabiskiraayibii biriqii goote anoo yuutuuba garisii garanaan qaba. Maa sabiskiraayibii immoo namni na guddisa maa suutan guddachaa deema isanii waggaa meeqa guutuu onlaayinii kanarra teessee isanii sabiskiraayibii 65 moo meeqa qofa qabdi maali gaanu waggaa meeqatti nan guddadha rakkoo maalii qaba ani sabiskiraayibiin barbaadatuma ta'eeyyuu ani jaalala namaa qabaachuu akkasumas immoo ani viiwuun koo naa herregee ani doolaara fedha malee sabiskiraayibii kalli walli ani sabiskiraayibiin barbaadu isheen sabiskiraayibii guddinaan naqeette maani sabiskiraayibiin doolaara see caalaa argadhaanatu of beeka. Kanaafiyyuu ani kana hin dubbadhe malee hamtuudhaaf miti. Ati dubbii kana keessa hin bu'in dubbii kanallee naasa'inii jechuudha. Maaliif jennaani fayyoon hin danda'amtu barra. Fayyoon nama danda'amu miti dhugaa. Maana bichaa miti hundumatu beeka hin danda'amtu mataa gadi qabattee lafa jala deemti. Kanaafuu jennaani isa ijoollee arrabsite naan jette immoo baga na arrabsi ijoollee koominti kana dhukkeerraa kaasa. Ijoollee na arrabsite nan arrabsa maaliif hin callisee ilaalaa. Akkamittiin bar saree naan jette bar lubbu. Saree naan jettee ani waa'ee ijoolleetti illee dabartee gaafadheetiin ture jechuudha. Ani sagalee koo isinitti dhageessine egaa silaa dubbadhe jedhee tana yaa viidiyoon isin dheerata isinitti gaafa sagalee koo isinitti dhageessisuu ta'e akkuma argitan kun daqiiqaa 5 fi sakandii 38 jechuudha sagaleen ani isheedhaaf qabee. Haa ta'u malee egaa ijoolleen na arrabsanii kanaaf an arrabse jetteetii jirti. Egaa jechuun wanti kun waan ta'uu hin qabnedha jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Fayyoos taatee sabboontus taatee yookiin immoo haadha miiliyoonis taatee jechuudha. Nama tokkoof jettanii raawwattanii wal dhabuun hin barbaachisu. Nagaa horachuu isiniif wayyaa, tasgabbaa'uu isiniif wayyaa, tasgabbii qabaachuu isiniif wayyaa, jaalaluma kaleessa walii qabda sanaa waliin jiraachuu isiniif wayyaa. Yeroo kanatti amma nama meeqatu nama gammada, nama meeqatu namatti kolfaa.
Sababa kana ta'eefuu immoo akkuma immoo namni nutti gammadu namni nutti kolfus nu jira jechuudha. Namni nu gammadu jiru namni nutti kolfus jira. So kanaafiyyuu of eeggannoo godha. Waan kana osoo asumatti dhaabdanii gaariidhaan isiniin jedha. Mee maal jettus kabajamtoota